kuni miidiyaadha bifa duraatiin illee akka turetti namni duraan wanni itti fayyadamaa ture xalayaa fa'aa barreessu waan adda addaa akka riidiyoo akka wanni kana nu ibsitanii turtan. Yeroo ammaa kana nama gabaabaa malee namni gaazexaa fa'aa bitu hin jiru. Namni riidiyoo illee banee dhaggeeffatu baay'een hin jiru. Kan biraadhaa bakka bu'ee wanni gahee akkuma isin jettan namni hundinuu amma televizyoona ofumaa qaba ofuma waan barbaade dabarsuu danda'a. Yaada barbaade wanni jedhuu danda'a. Mee hanga kam miidiyaan hanga kam barbaachisa hawaasa tokkoof yookaan biyyattii takkaaf hangam barbaachisaadha miidiyaa ofii cimsuun miidiyaa ofiidhaa akka inni yookaan dhugaa namni hundinuu wanni inni dubbatu kun dhugaa jedhee isatti illee amantii godhatee wanni jedhu akka irraa argatu kanaaf hanga kam miidiyaan biyya takkaaf yookaan hawaasa tokkoof barbaachifti jettanii ilaaltanis. Amma miidiyaan hawaasa kamiifuu barbaachisaadha. Isa malee namni jiraatuu hin danda'u. Isa malee jiraatuun nama dukkana keessa jiraatu jechuudha. Inuu duniyaa matanarraan jiru jechuu dandeenya. Biyyi isiin fayyadamne bu'aa takka argamsiisuu hin dandeettu. Amma inni waan hunda jechuu dandeenya biyya takkaaf miidiyaan amma waa hunda jechuu dandeenya. Diinagdeedha. Akkasuma hawaasummaadha. Akkasuma siyaasadha. Akkasuma misooma. Waan hunda jechuu dandeenya miidiyaa yoo qajeelee jedhe yoo sadarkaa isaa eegee akka barbaachisutti ka hojjetu taate waan hundaa jechuu dandeenya. Inumaa kana qofaa miti waa'ee diinagdee hawaasummaa maalii qofa odoo hin ta'in haga aadaatitti haga amantaatitti wanni hundi isaatu isaan alatti amma deemuun hin danda'amu. Kanaaf biyya takkaaf barbaachisummaan isaa ol aanaadha jechuudha. Maaliif jennaan akka waliigalaatitti akkana. Garuu immoo mee waa'ee amma fakkeenyaaf barbaachisummaa isaa kana tokko waa tokko yoo ka fudhannu taane fakkeenyaaf aadaa biyya takkaa aadaa hawaasa tokkodha babal'isuu keessatti mul'isuu keessatti aadaa dhokate san awwaara jala seene san awwaara jala baasee aadaa bareedaa ta'uu aalamaaf biyya hundaaf ibsuun yookaan hawaasumti aadaa ofiituu dagatee jiraata ta'a yookaan afaan ofiituu dagatee haggahee hanga kammee wanni kuni waan kanarratti yoo gara kanaan kalaalu taane gara aadaatiin hanga kam gahee qaba waan kana mul'isuudhaaf waan kana kunuunsuudhaaf gabbisuudhaaf. Amma yeroo durii sanitti namni aadaa ofii mul'ifatuuf bifa adda adda fayyadama. Karaa namaatiin karaa warra weelliftootatiin karaa adda addaatiin karaa adda adda fayyadaman. Amma immoo miidiyaa fayyadaman. Miidiyaan kuni aadaa mul'isuu aadaan akkanaa hin jirtii qofa odoo hin ta'in faayidaa aadaan sun qabullee bareeduma aadaan sun qabullee qarummaa warri aadaa kana qabu sun qabus kana mul'isuu danda'a jechuudha.